mucaa kana hojii haadha faatee huccuu nu yaachisaa jirta garuu akkamii jechuun adeemsi keessan lamiin kun waan fiinxa boos inni fakkaata. Yaa makiiti yaa adeemsi anuma inuma waallee dhiiranillee wal bare inuma waal dhiiranillee wal heerumtaa sin jechaa jiranii ati deebisiif koomantii eenyutti heerumuu deemtaa sin jechaa jiran. Namni sila profaayilii kiyya gallaaleen arguu ya gaayis profaayilii kiyya gallaaleen ani hin jenne isi jee gumaa qeerroo profaayilii irra kan jirutti heerumuudhaaf qophii xumurattee uffata ana gaafachaa jirti jechuun diizaayinii akkamii haa uffadhuttee waliin nama reechiisaa jirti jechuu akka argitanii ta'an immoo jaarsi argamee warri jettan osoo jaarsi argamee uffata soqaan sileen maraadhe jaarsi argamee tura warri jettan guddiidha baruu manni kun akkamii yaallasi akkama ani namni osoo shunkurtiin cirin lukuu kana kafee distinna dhugamoo lakki sobaa isi bakka atama uffata keetirratti wanti godhe yaati uffata kee uffata kee amma guyyaa meeqa ta'e inshallah akkasuma yoo guddate akkas ji'a takka akkas ji'a takka bulii 15 galatooma warri baga siin gahinaan jiraattan ulfaadha hundi keessaniyyuu rabbi jasaa isin yaa deebisu ulfaadha rabbiin inshallah galgala keessanaa tolchuu akka galgala kiyya tolche kanatti akka galgalli kiyya tole manfasiidhaan wargira abduudhaan amalaali uffanni godhuu qabu uffata kan beektaa uffata aadaa siltee yookaan guraagee boona. Ndee maaliif? Dhallaan bareedu bara aadaan silteedha yookaan guraageedha. Ollaa taanaa jiraannan hayyee akka ajaa'ibaatti jira malee beekaa taate bareedaadha yoo jiraate yaada faaxee qabi sirriitti. Televiziyoonii mana keenya keessatti waliin ni binna buna mana kiyya dhunna dhaabdee dhuftaa fi mana qaxxaragee qopheessee maal jedha. Televiziyoonii tokko walitti bitannaa? Egaa televiziyoonii atillee mana kan keessatti hin bitta garuu televiziyoonii gaafa teennee haasofnu gaafa proogiraama oduu qabnu walitti bitanna mana keessatti. Waaw. Jirri magaalaa deemte jechuudha. Amazing waan ajaa'ibaati yaada bareeda. Qubiillee walitti gallabee beera ganda keenyaa hunda walii yaafnee maal jedhe. Lakki hin jiru jaanii warri koomantii. Hin jiru rabbis naan jiraachisin hin jedhan uummata miti maaf hin jiru. Maal jechuun maaf hin jiru jechuun maal inni. Maashaallah jedhame maashaallah jedha oduma garaan isin gootu maashaallah. Wanna ati qabde duraa'u nama hedduu si jala deemaatiiti jabaadhu gaa. Abibti aarsaan kan faluu deemu asin argine jaatte. Aarsaan kan faluu deemu aroon argine jaatte. Aarsa yaa makiiti yaada jaalala dhugaa yoo nama qabde kan nama gootu. Yerree fardaan itti jaalala adaa qara maaliif jaaladhe adaan bibilaa duwwaa haasaa yaada malee yaada maaliif jaaladhe. Haadha faatee amma dheengatte jaalala tokko na qabin jenne ammallee si qabdi. Sun habibti kasamoona kanaa haa caalus hin jiru. Tiktokii kana na jibbisiisa. Nama waliin haasaa na jibbisiisa. Hirriba na jibbisiisa. Nan beeku. Yaa intalli siyaamee jaalatti si qabdi qoyaati. Wayi. Ka duraa foorjiiti na qabe sin jedha barka ammaa kullaa waan akka waan sanii jabaatu na argine. Ka ammaa kullaa jaalala jennaan ka ajaa'iba kana na qabe yaamati. Jaalala jennaan daadhi. Dhagaa sin jedha dhagaa. Waan nan beedassu, nan daddabsiisu, nan deebachuu. Midhaan nyaadhu nan godhu ollaan magaalaa tiktokii kan ol banii seenii nan godhu bakka yooma naa dawwa yooma waa barreessu yooma bakka jiraatu wanti akkasi jabaatee ni beektaa? Maaf jabaate silaa waan himtuun dhabdu maaf jabaate? Nama dhakaa yoo darbe mucaan kun nama dhakaa yoo darbe nama dhakaa yoo darbe hin dogongorreessan hin jaalatte ni beektaa? Gumaa qeerroo Oromiyaa gumaa qeerroo Jawaar Mohammad Sikuriitii ture bar nama jabaadha bar. Haati jaalatti dhugaa rabbi በጣም innati tolu aanu jechuun jaalala osoo ta'in akka ilma Oromoo tokkotti naman itti boonu si galee wallahi isaa fi Arafaat oh my goodness nama hedduu kabajuudha wallahi jechuun wanta Oromoo keessatti waa hedduu ta'e hidhamee waa meeqa ta'e jechuun Oromoodhaaf si galee qeerroo jabaa jaalatte dhugaa dubbachuudhaaf kan ilaarraa qabdee deddeemtu keessa
waan nagee ammuma fitte. akkasii baraanuu iyyuu kanuma bar waan biraatti fakkaate amma gaafa duraanii wal barannu walitti haasofnu walitti dhiyaannu waa'ee jaalalaa keessallee gala jedhee haasa'ee beeku achuma as jechuudha. Durumaan akkanaan kabajaan kennaa qabu keessattuu warra mucaa ammaa gaafa jawween mana hidhaa seenessanii eenyu maqaan isaa afaan hin abada. Isa sanii fi gumaadha arafaatiin iddoo guddaan qabaatee jaaladhaan nam kabajaan gaafa biyya jiru san beeku samanii arganii arga jedhu biraa deeme isaan hilamanii mana hidhaa dhaqee gaafa dhiisu jedhu biraa deeme. Nana godhaa jira asirra dubbuu haasa'u malee. Atileen jabduu ta'uu sirra jiraata si galee. ከዛ ረቢን ፉዴ ወደ ብያ በያ ተማሜ ኤርገ ብያ በየ ፉዴ ረቢን አስት ወደ ጆሮ በርሲሴ ዱጋ ረቢን የዱነት ይቶለ በቃ ደስ ነው ማለከ ደይሰ ሱን ቀቡ አመሌ ነመ ከበጃ ቀቡ ዱበርቲ ዳ ከበጃ ቀባ ነመ ጀርጀሩ ለሚቲ ይሮ ሃሰው ሲሮ ዱበቱስ ሃሶ መሳይ እነ ሲታሶ ከሳዩ ቦርሳ ይጥቱ አሎ ተሳ ከሳ ጀቹ ዮጋ beekamaadha nama akkasiiti qabsaa'aa oromooti namni jechuudha osoo hin taane haasa'u manneen haasa'u keessaayyuu gorsa bareedaa wantoota garaagaraa keessaa fudhatu nama akka namni baga jaalattee nama jaalatamuu qabu jaalattee በጣም itti bareedaadha በጣም itti nama gaariidha soo atileen istaayilii kee jijjiiruun sirra jiraata jechuudha ragaxii tana dhiisii ganama dhuftee istaayilii kan kee hojjetu akkam sadii ragaxi nama gosa nagata gis takka hotubai amma inni hajjabadhu akkanarraa hin fudhatini nama hin arrabsini koomentii hin dubbisini koomentii namaa deebifkini naan jedhu ana gabuusa jechuun miira kee seentee kaaroot maarree jettu san deema simaam jettee jettu san namni si waraabee feesbuuk irratti poosti godha waan ta'eef waan akkasiisan dhiisi waan biraatiin garuu anus hin beeka nama sadaa jeedhaati. Amma ana bara amala natti taatee bara atta godhaadha bara nama ati argini bara nama waan rakkise amma. Ana magizee tokko jala kana waa barreessa yoo akkasirra raggateetiin bilookidhaan hin baasin nafa guyyaa guutu. Raggatuun sirra hin jiraatu bilooggootee dabarsuu qofa sirra jiraata jechuudha. Tiktokii dhiisallee jennaan kan tiktokii jechuun qulqullina onnee osoo hin ta'in waan afaan keetirraa ba'u laala sii galee waan afaan keetirraa si madaala namni waan gubbaa keetii waan jechoota keetiin si madaala soo nama akkamii akka taate garuu naannoon si hin beeka kanaafuu nama fuuteetuma maal goota biloog lax goota jechuun biloogii etaa abbaataacha amma waa hunda keessallee maali beektaa irra caalaa kun guddaani faamiliin bar namoota tokko bar namni gurguddaa waan nullaalle seenaa bara nama namni gurguddaan Itoophiyaa irraa waan nullaalle seenaa tasuma waan nulaalu soo namni gurguddaan Itoophiyaa irraa gin gaafa silkiidhaan lafarratti dubbiftu bakka namni gurguddaan kunis ilaala. Hedduu wallaahi nama ta'anii jechuudha namni bakka simbeen jiru keessattuu iyyuu Itoophiyaa irraa jechuudha amma sanuu biyya diyaasporaa minaafee kanarra jechuudha warri Itoophiyaa jiru silaala bakka intarneetii banatama intarneetiin tole namni silaala. Dhugaadha wallaahi amma namni hedduun ati quban qabdu mani namni akkami silaalle mi fakkeenyaaf amma silaalanii akkami silaalle silaalan amma saadhafaatee koomantii warra koomantii si barreessee viidiyoo irratti daleedu dhiisi bannaatish koomantiin baasii kana booda gara koomentiin baasu samuuna kan akkanumaan girri maabbaasa koomentii irra kaadheetu miti baran akkanumaanii ara koomentii nama useetumaa tokko akkamitti itti yaaddee viidiyoo irratti daleedaaf achumaan kuchiisu sirra jiraata nama siin taane san achii tiktokii dhiisamuu yetta ta'an manish ana waa ragaxaa onneen dhoksa ta'uu dharri tiktokii dhiisaa yoo dhugaan jaalattee jiraattee ni dhiista waan ajaa'iba sitti maaliif jenna jaala dhugaa keessa yoo seentu taate tiktokii haa dhiisu jennaan naan jedhe tiktokii dhiisu amala sirreeffattaree amalli kan kee biraatiin miti barbakkuma xiqqishoo ragaxxu gootu tana qofa dhiista maal ragaxallee akkasii waa nama ragaxxu garuu tanuma koomantumaa tana dhiista. Biila sanii
san ol kaastee viidiyoo dalagee kana booda dhiisii. Ispoortii adda addaa fayyaa qabdaati ani sibiila sana akkasi kaasuun diinamee kanarraa rifachiisee jira argiteer taati. Nama hedduu narraa rifachiisee jira kan. Nama biraatu waan namoonni erga erga sibiila san kaasuuf irree san argee hin jedhe bar nama hedduutu bar daaraa bishaan daaraa bubbeen fuute ta'ee bar. Yaa sanumaas dhugaadha garuu gisee hedduu jechuu osoo maalummaa hin beekin gaafa si dhufanii gaafa agarsiistu tola beeyte. Tokko tokko amma fakkeenyaaf amma dhalaa jilbaaba uffattu faa jilbaabistii faa uffatanii nama hedduun beeka biyyatti jechuudha. Beeltii gurraatti ifaa qaban si galee isaan hin hojjetan kan dubartii qofaa jira ispoortii hin hojjetanii. Gaafa namni isaanii dhufu deemu gaafa ofirraa dhorkan maal bakka si ajaa'ibsiisan si galee namni ajaa'ibdatu dhaabbattee ilaalta si galee gaafa dhiirri faan akkatti laaskii taanfaa dha'an si galee biyyatti ofirraa gaafa micciiranii lafa kaan garuu ni ajaa'ibda. Akkasitti bakka wanta ta'e hunda doddoysitee wallahi gaafa biyya ispoortii dalagu jechuudha. Akka boorsaa ispoortii namni irratti hin beekne feestaalaan qabadhee deema. Asilaama